Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaa keenna faaya aartii torban kanaa qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. Egaa torban kanaasi sagantaa keenna faaya aartii irraatiin sirboota afaan Oromoo ergaalee hedduu qaban sirboota babbareedaa yeroo durii sirbamanii fi akkasuma dhaamsaa fi dhama bareedaa qaban isiniif filanneeti jirra. Jalqabaa irratti sirbi durii nuti isiniif filannuu fi akkasuma seenaa weellisichaa irraa isin yaadachiifnu sirba weellisaa Salamoon Dannaqaati. Weellisaa Salamoon Dannaqaa hawwisoo guddattuu Wallaggaatti weellistoota bebeekamoo kanneen akka Daawitee Mokonnin, Abbabaa Bishuu, Taaddasaa Fiixee, Daagim Mokonnin, Aabbitoo Kabbadaa fa'aa waliin gaheen inni baandii kana dhaabuu keessatti qabu olaanaa ture. Weellisaa Salamoon Dannaqaa yeroo sanatti mucaa xiqqoo tokko jedhamee ilaalamaa ture. Hiriyoota isaa wajjin sirban birattis dinqisiifatamaa ture. Yeroo sana sababa akka malee jaalala aartii qabuu fi haati isaa yeroo itti meeshaa muuziqaa inni ittiin taphatu hojjettee fi kennitee fi tures seenaan isaa ibsaa jira. Wajjanolee dhufa yaantaloo atoo mananti yaadamne dadhabeenoo gara dammiitu mana taa'uu baartuu damne siwaama dammee koo siwaama dhageessu damne ollaanis nanuuf yaantaloo atoo mananteessu. Yeroo sana afaan Oromootiin dubbachuun akka yakkaatti kan ilaalamu waan ta'eef isin dhiphoodha jechuudhaan baandii guddattuu Wallaggaa hanga diiganii balleessutti hiriyoota isaa wajjin hojjechaa nama ture ta'uu isaa seenaa weellisaa Salamoon Dannaqaa ni ibsa. Boqqolloo muka tokko qorquu moo falfalu maal abbaa ishee falfalu qorqanii muka gatu yoo biyya ormaa dhaqanii hin kolfuu moo dallanu maal abbaa ishee dallanu kolfanii biyya baru anoo yaadayyee lalaa eenyutu mala naa malaa mucaa yaada kuulanii yoon si dhiisanan dhiisanii. Akkasuma yeroo sana hiriyoota isaa waliin mana hidhaas ture. Aartii kana keessattis gatii guddaa kafalee Oromummaan barmiidhagummaadha jechuunis sirba yeroo jalqabaadhaaf onnee Oromootaa dammaqsuu hedduu nama hojjetedha. Oromummaan barmiidhagummaadha aadaa sabaaru waan guddaadha kokasaa ibsuun namummaadha asiifateetuun garbummaadha. Kokasa ibsuun namummaadha obbosaaluun baruun garbummaadha ormummaadha garbummaadha. Weellisaa jabaa naamusa qabuu fi akkasuma nama aartii Oromootii fi kabaja guddaa qabudha. Baleezimamu yaada baleezimamu yaada baleezimamu yaada baleezimamu yaada baleezimamu yaada baleezimamu obsi yaonne tiya obsi no obsi yaonne tiya obsi no dufna allo magandi gambachuun dinna shagee bareedu. Weellisaa Salamoon Dannaqaa ogummaa aartii keessatti gosoota hedduun hojjechaa ture. Diraamaa hojjechuu irraa eegaluudhaan meeshaalee muuziqaa gosoota hundaa akka gaariitti nama taphatu akkasuma immoo afaan Amaariffaatiinis hojjechaa ture. Hoya hoye hoya hoye zamano kisicheza agabani nibekusa yachindike uche utauna papa namso getuna papa
ታስነኪው ነበረ እንዲህ በሚል ዜማ ታስነኪው ነበረ እንዲህ በሚል ዜማ Weellisaan kun hanga gaafa duutti eenyummaa Oromoo bareedina dachee Oromiyaa qabeenya Oromiyaan qabduu fi maqaa Oromoo fi Oromiyaa nama sodaa tokko malee sirbe ta'us hiriyoonni isaa kanneen akka aartist Gabii Eda'oo fa'aa ragaa bayaa fi turani. Bomboletti maji maltawara kasare maltawara Bomboletti maji maltawara kasare maltawara Kan soda tanisdu kan inola soida matana narata ilale sodare filatte go pareko ni sumarameko sonye tuyapo Siyad nafsiko lamiko siyad nafsiko lamiko siyad nafsiko lamiko siyad Itti aansuudhaan sirbi durii nuti si yaadachiifnu sirba weellisaa jabaa hangafa aartistootaa kan ta'ee fi abbaa aartii kan ta'e kan yeroo ammaa kana ammoo sirba dhaabuudhaan gama waaqaatti deebuudhaan faarfataa jiru weellisaa Abbitoo Kabbadaati. Weellisaa Abbitoo Kabbadaa weellisaa seenaa aartii Oromoo keessatti ga'een inni qabu himamee hin dhumnedha. Akkasuma sirba isaa keessaa mata duree as kottu asiin jira jedhu filachuudhaan ergaa isa keessa jiru kan isin daawwachiifnu ta'a. Bishana Addis Ababa ya galana gutuna dabarsi bishana Addis Ababa ya galana gutuna dabarsi hindune ningagabe ya magalle shashi na parti askotu asinjira hararge derewa ala kanjira Allatin redawa pomale la feña tinajati Allatin redawa pomale la feña tinajati magale redawa namade dubisi najati askotu wasinjira kalayo mudifo wamigira Weellisaan kun yeroo dukkanaa sanatti cunqursaa fi jibbiinsa sirna yeroo sanaa jiru irraa kan ka'e afaan Oromootiin sirbuun dhiibbaa guddaa waan qabuufi bifa ciigootiin sirba jaalalaa fakkeessuun as kottu asiin jira jechaa dachee Oromiyaa naannawee daangaa Oromiyaa ilmaan Oromoo wal barsiisuu fi Finfinnee irraa ka'ee kutaa Oromiyaan qabdu hunda faarsaa lafaa fi nama Oromoo wal barsiisaa nama turedha. Salale tangulufa Dimatuna basa karanguni salale tangulufa Dimatuna basa karanguni nulachu halaguma Mawalinu boya garanguni Askotu wasinjira Hararge direwa alakanjira Arragesa walaga ratesa simbarbadu arragesa walaga ratesa simbarbadu atubare dutana namusi dawata sinabdadu askotu wasinjira
wallaggaa gimbii waala kan jira. Abbitoo Kabbadaa yeroo durii yeroo meeshaan muuziqaa ammayyaa hin jirrettis gitaaraa fi maasinqoo qofaan sagalee bareedaa uumamaan qabu fayyadamee nama ummata Oromoo hawatee fi kalaqa aartii Oromoo keessatti jaalala guddaa horateedha. Bishaan Addis Ababa oturura moga tururani bishaan Addis Ababa oturura moga tururani tututi nadungatu duratu maganu rasulani askatu wasinjira kallayo mudifo wangira askatu wasinjira harargeri rewa kanjira askatu wasinjira kallayo mudifo wangira askatu wasinjira kallayo mudifo wangira askatu wasinjira kallayo mudifo wangira askatu wasinjira kallayo mudifo wangira. Itti aansuudhaanis sirbi nuti isiniif filannee dhaamsaa fi dhama isaa isin biraan gennu sirba durii weellisaa jabaa sagalee ajaa'ibaa qabu weellisaa Abbabaa Bishuu mata dureen isaa Burtukaana koo jedhu dhaamsaa fi dhama isaa isin biraan genna. Martinu Sidisa Birati Weellisaa Abbabaa Bishuu weellisaa jabaa yeroo dukkanaa sanaa sirboota hedduu hojjate yoo ta'u innis akkuma hiriyoota isaa kanneen akka Abbitoo Kabbadaa, Salamoon Dannaqaa fi Daagim Mokonnin fa'aa ga'een inni aartii Oromoo keessatti qabu olaanaa fi kan dubbatamee hin dhumnedha. Sirba isaa har'aa keessaa isiniif filanne kanaanis shaggee burtukaana koo, shaggee mandariina too, kottu mar'umaan too jechuudhaan kan eegalu ta'a. Itti dabaluunis sirba bareedaa kana weellisaa Abbabaa Bishuu yeroo dukkanaa sanatti bareedina aartii Oromootiif gatiin inni godhe xiqqaa miti. Sirboota biroos hedduu hojjetee jira. Bareedina kee raajaa takkaa naaf eeyyami jecha bareedduu Oromoo fi bareedina Oromiyaa gurra ilmaan Oromoo buusuudhaan
jaalala eenyummaa saba guddaa kanaa afaan aartiitiin walaloo fi yaadaloodhaan ummata biraan ga'ee jira. Dabbasaa jiffatti kalkanii tootte gonkumaan kuufamuu kokni isheen dubbattu dhiibamaatu fayyaa yeroo isheen qofaattu dhiibamaatu fayyaa yeroo isheen qofaattu. Itti dabaluun weellisaa jabaan kun yeroo dukkanaa sanatti shamarran Oromoo babbareedina isaanii dinqisiifataa namuu waan ofiitiin akka boonu dhaloota barsiisaa aadaa fi duudhaa saba guddaa kanaa guddisuun hojii seenaa yoomiyyuu hin daganne hojjetee jira. Koo burtukaanatoo hin fagaatin narraa barbaadeetiin dhabee mudaa tokko sirraa jechuun miidhagsee faarsee jira. Barbare tan nabi udah toko sir barida ke raja takana peyami uga hunda jaltu ingora timami shagi humamni ke hoda warajiti Martinu Sindi sabirati Sirah dambae Jirachun dandamu Jiru jirenyi kos Shakina mijabu Ega seyetiya Kona gamachisi Iri jalalaki Takana unachisi Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummataa irraa sagantaan keenya faaya aartii torban kanaa asirratti goolabama. Torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti gamanumaan nagaa isinitti dhaamata. Qopheessee kan isiniif dhiyeesse Jibriil Muhammadii ogummaa kaameraa fi teeknikaatiin Umar Jamaaltu nafaana ture. Qophiilee Oromiyaa Freedom Media kanneen hafan waliin turtii gaarii.